warra afaan ingiliffaa jalqabaa jirtaniif viidiyoon kun isiniif ayyeeni jalqabaa interview yeroo seentan what is your name, what is your father name, what is your grandfather name jechuun hafee jira. Maal jedhanii isin gaafatanii maqaan kee eenyu jechuudhaaf what is your first name, what is your first name. Good. Maqaan abbaa keetii eenyu jechuudhaaf immoo maal jedhanii isin gaafatan what is your middle name, what is your middle name. Inni sadaffaan immoo maqaan akaakayyuu keetii your grandfather name jedhanii isin gaafatan. Maal jedhanii isin gaafatan what is your last name, what is your last name. Mee anamma isin gaafadhaa naa deebisa. What is your first name, what is your middle name, what is your last name. Good job. Mee maal jettanii naa deebisan? My name is jettanii deebisanii? No. Akkamitti deebi'aa? What is your first name yoo isin jedhe maqaa keessan qofa. What is your middle name? Maqaa abbaa keessanii qofa. What is your last name? Maqaa akaakayyuu keessanii qofa jecha. What is your first name? What is your middle name? What is your last name? Good job. Maarree hadda wanta qaraaniin beeytan kasiraan hubattan jedhee abdii qaba. Namoonni barnoota afaan ingiliffaa mana keessanitti ayyee namoonni afaan ingiliffaa kana manatti barachuu barbaadanii karaa onlaayinaatiin barachuu barbaadan karaa bilbila keenya 919721265tiin teekstii yookaan ergaa gabaabaa nu erguu dandeettanii. Guyyaa gaarii.